Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ilmaan Oromoo kan ibila addunyaa irratti argamtan akkasumas ilmaan Itoophiyaa akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nagaa Rabbii keessa jiraadhaa isiniin jedha. Arrallee deebi'ee dhufeen jira. Obboleeyyan kiyyaa warri haarawaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii nallee jajjabeessaa. Obboleeyyan kiyyaa subscribe, share, like, comment illee naa barreessaa. Yaada qabdanullee naaf barreessaa. Maalirratti illee akkan hojjedhu naa barreessaa isiniin jedha. Har'a immoo akkasittiin miidhagee bareedee uffata aadaa uffadhee aadaa keenya bareedaa aadaa keenya nama boonsu uffadhee dhufeen jira. Bakkuma hundatti obboleeyyan kiyya aadaa keenya haa guddifnu, aadaa keenya haa jajjabeessinu isiniin jedha. Har'a waan nama gammachiisu annatti tolee jira, waan nama gammachiisu fudhadhee dhufeen jira. Innis maalinni jechuun keessan hin hafu. Egaa isinitti hima. Wanti isaadha gara biyyaatti deebi'uudhaaf guyyaa muraasatu naa hafee kana isinitti himuudhaaf dhufeen jira. Obboleeyyan kiyya namatti tola biyya ofiitti galuun, keessattuu nuti warri mana namaa keessa hojjannu jechuudha. Biyyi keenya baay'ee nu yaachisaa. Biyya keenyatti galuudhaaf nutti tola. Namallee biyyatti galuu yeroo arginu baay'eetti gammannaa. Hunduma keenyattiyyuu jechaadha. Yeroon kun hinuma qaqqabaa, hin fagaataa, waan illee dafee ittiin qaqqabne nutti fakkaata. Garuu ittuma qaqqabnaa. Hundumti keenyayyuu taraa eeggannaa. Gaafa bishaaniif midhaan biyya arabaa kanarraa dhume jedhee hundumti keenya hin galla jechaadha. Ammasitti garuu baay'ee garaan keenya nu cinqamaa. Warra galullee yeroo ilaallu qalbiin keenya nu cabaa. Kanaafiyyuu anis taraan na qaqqabee taraa kootiin galuudhaaf qophaa'an jira. Obboleeyyan kiyya natti tolaa, baay'ee na gammachiisaa. Wanti ani itti gaddus immoo hin jira. Maalinni jechuun keessan hin hafu. Biyyi keenya akkuma isin beektan nagaan hin jiru. Biyyillee walii galtee dhabee jira. Gandaaf lagaan wal qoodee akkuma beektanutti yeroo ammaa keessatti namni illee lubbuun isaa rakasee jira jechuudha. Lubbuu namaa miti, lubbuun hayawaanaa yookaan bineeyyii tokkollee duudhaaf gangaraa nama nyaatu yeroo ammaa kana keessatti ilmaan Oromoo, akkasumas garuu ilmaan Oromoo qofa jechuunis hin danda'amu. Garuu baay'inaan kan dhumaa jiru nama keenya jechuudha. Baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Akkasittiin yeroon itti galu biyya nagaa hin qabnetti yeroon galu natti hin tolu. Haa ta'u immoo biyya ofiitti galuudha namni biyya ofii gaarumus ajatus namatti tola jechuudha. Haa ta'u malee nagaa dhabuunsaa nama yaachisaa. Karaa kamiin keessaa ba'u, karaa kamiinan keessaa ba'a jedha jechuudha warri biyya jiru. Nummoo warri biyya namaa turree achi deebinu nutti tolaa, nu gammachiisaa. Biyya keenya Rabbiin nagaa nuuf haa godhu. Walii galteellee nuuf haa kennu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanuma isinitti himuudhaafan dhufe. Isinis immoo biyyatti galee maalirraa akkuma isin beektanu biyya keenya keessaa niitoorkiin hin jiru. Onlaayinii irratti ol ba'uun ulfaataadha. Viidiyoolee waraabuudhaaf akka nama rakkisu hin beektu. Kanaafuu akkanillee itti isinii wajjiniin wal argu ittuma yaadaan jira. Waanan arragee isinittan hima. Guyyaa muraasanan tura waan ta'eedhaaf biyyatti immoo galee haala niitoorkii yoon sirreeffadhee jedhee maalirraa akkan isinii dalagu, maal akka barbaaddanii
naaf barreessitu komentii jalatti waan akkasii biyyatti galtee atuu gootee gaariidha kan jedhu naaf barreessaa. Yaada keessan barbaada, yaada keessan ilaalee waan irratti sagaleen keessan baay'ate sana dalaguudhaafan nan yaala. Waan jiru hundumaa haala asii yeroon ka'ee tartiiba hunda isaayyuu isinittan himaa. Rakkoo karaarra yoo jiraates waan guutamuu qabu, waan dhiifamuu qabu, waan fuuneellee jechaadha biyyatti galuu kiiloon hagamtu nuuf barbaachisaa, hagamtu nuuf eeyyamamaa, maaltu immoo dhorkaadha, bakka eerpoortii sana keessatti immoo maaltu nama mudataa, maalirraa akka eeggachuu qabdan kanumayyuu wal duraa duubaan hangan danda'een hanganillee viidiyoo waraabuu hangan danda'een nan yaala. Hin beektanii namaaf hin mijatu achi keessatti. Isaa yeroon kun immoo yeroo dhukkubaa koronaa waan ta'eedhaaf garuu an hangan danda'ee isiniif dabarsuudha nan yaala. Walumaan jira guyyaa muraasan turu kana keessatti arraa dubbannaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Biyyatti galuudha waan baay'ee nama mudata. Amma fakkeenyaaf yoon isinitti himee waggaa lamman har'aa an biyyatti galee tanan deebi'ee waggaa lamman har'aa gaafan biyyatti galuu dirree xiyyaaraa keessatti waan na mudate xiyyaarri keenya ijoolleen baay'een hin jiru. Ankootiin wajjiniin garuu sa'atii 2 xiyyaarri kan jaraa sa'atii 2 dura kan koo yeroo ta'u hankoo sa'atii 2 boodatti hafa jechuudha obboleeyyan. Boodarraa namoonni deeman kunii in xiqqaatee xiyyaara sanatti hin guunne walitti haa deebi'amu. Warri sa'atii 2 booda deemanuuf warri booda dhufan kun warri duraa walitti dabalamanii jechaadha haa deemanu jedhamee xiyyaarri isaa 2 booda jedhamu sun hafee kanuma warra duraan jiranu sanaa walitti dabalamnee deemuudhaaf warri duraa bootaa qabatanii jiran jechuudha. Dura bu'anii nuti warri duddubarra sa'atii 2 duubatti hafnee jirru yeroo dhaynu bootaa yookaan bakka taa'icha xiyyaara keessaa hin arganne. Garuu lakkoofsi nuuf kennamee jira, lakkoofsi barcumaa nuuf kennamee jira. Warri dura deeman garuu bootaa kana qabatanii jiru. Yeroon dhaqu bakkan taa'uun jiru namoonni na wajjiniin dhufan jechaadha hundumti jira bakka argatanii an xiyyaara keessatti dhaabiitti hafe jechuudha. Booda bu'inaan jedhanii ani yoon bu'ee jedhee qophaa kooti xiyyaarri hin jiru. Siichi bulee jechaadha boolee sana keessa bulee xiyyaarri kan biraa dhufee an jaratti dabalamee deemuudha jechuudha. Jarri an wajjiniin jiru hundumti deemanii an duubatti hafu. Hin bu'uun jedhee bakka waraqata naa kenname lakkoofsa barcumaa naa kenname irraa namattiin tokko teessee jirti. Mucaa daa'imaa of hirkaa qabdi. Bakka kan koo teessee ka'iin jedheeniini bakka naa jijjiir jettee barcuma siinaaf kennite. Yeroon bakka isiin naaf kennite sana deemu nama biraatu taa'aa jira. Namni biraa sunis bootaan kan kooti jedhee naaf kennuu didee an dhaabitti hafe jechuudha. Booda jarri achi keessaa bu'inaan jedhanii ani hin bu'uun jedheeni hin buutaa hin bu'u bootaa isiin teesse kanaa naaf kaasaa anaaf bootaa kooti lakkoofsa barcumaa kootiitiin jedhee hin buutu isiin naan jedhanii akkasittiin atuu wal lolluu boodarraa bakka dhabee anis hin bu'uun jedhee qophaa kan koo isiin fira keenya xiyyaara kana keessaa hin buutu. Maallaqaan dhufne malee firoomaan atuun taane an maallaqa kiyyaan kabajamee taa'uun qaba. Firummaadhaan atuun taane maallaqa keenyaan deemaa jirran jedheeni wallollee jaraachi keessa hojjetanuuni maal na godhanii bakka dhukkubsataan taa'u dhaqi taa'ii naan jedhan. Bakka dhukkubsataan fakkeenyaa warra sukkaara dhukkubsatan bakki jaraa qobaadha kan jaraa algaadha. Algaa yookaan sireedha bakki har'a jarri taanu yeroo jarri taanu barcuma yeroo mociisanuu akka algaa yookaan siree ta'aaf jechuudha. Bakka san dhaqi taa'ii naan jedhanii boodarraa waan godhu dhabee bakka bakkuman taane taa'ee tanan biyya kana dhufee galee jedhama. Kanaafiyyuu sirriitti
yoo isin mataa gadi qabattanii jettanii gadi baasanii isin gatanii warri galuudha akka kooti yaada qabdan jechaadha. Jajjabaadhaa, hin laafinaa. Yoo jarrillee akka hin taane isin gochuudha jedhan isin falmadhaa malee hin sodaatinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Walumaan jirraa waan jiru isinittin himaa, gatii tikkeettii isinittin himaa yookaan kan deebii fi kan galaaf kan deebii jechuudha. Darsoo malsiisa jedhamu sana gatii isaas isinittin himaa. Waan jiru hundumaayyuu isinin barsiisaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanuma isinitti himuu dhufee isinitti illee haasaa baay'iseen jira. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja Oromoo koo. Rabbiin umrii keessan bakkuma jirtanutti isiniif haa dheeressu. Naaf galatoomaa. Viidiyoo koo immoo sheer naaf godhaa, laayik, sheer koomentii illee naaf godhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Waan jiru walumaan dubbannaa. Nagaatti. Baay'ee.